kan ilmaa kana fura qulqulluu isiniif habaay'atu dhaggeeffattoota sagalee humna wangeela Kiristoos akkam jirtu hundumti keessan guyyaa irraa dhuga baatii nama tokko isiniif qabadheen jira. Obboleettii keenya biyya Saawudii irraa dhugaa kan baatu ayyaantuu yaadataatiif Waaqayyo maal hojjete mee kanatti fufnee walii wajjiniin dhaggeeffanna. Waaqayyo gooftaan isin eebbisu guddaa eebbifamaa. yuutuubii keenya gaafa seentan sabiskiraayib godhaa, sheer godhaa. Akkasumas namoonni yuutuubii keenyaaf haaraa taatan gaafa jalqaba seentan sheerii gochuudhaan sabiskiraayibii gochuudhaan deeggarsa godhaa. Waaqayyo gooftaan isin eebbisu eebbifamaa isiniin jenna. Ayyaanni raara Waaqayyoo bakka afaan jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu. Nama Waaqayyo kan jirtu nagaa keessanii miti. Anis nagaa kooti gooftaa haa galatu. Egaa yeroo darbee dhugaa baatiin qaba jedheen ture. Dhugaa baatiin koosii. Dhugaa baatiin yoo ta'u dhugaan baadhee oolmaa Waaqayyoo biyya kana keessatti anaaf oolee waan tokko waan lama miti waan baay'eedha. Biyya kana keessatti dhugaa dubbachuuf gubbaa taa'ee na eegatu hin taane akka waan gadi bu'ee harka koo qabee biyya namaa kana keessa na adeemsisuuti jechuudha. Anaaf Waaqayyoo baay'ee oolmaa baay'ee na biraa qaba. Isa keessaa immoo waan baay'ee dhugaa dubbachuu fi biyya kana keessatti hojiidhaan an qorama ture. Baay'ee hojiitu na qoraa, hojiin argadhu yeroo baay'ee amma akka carraa ta'e hojii wayii argadheetanii. Hojiin kun baay'ee ulfaata. Ganama kanan ka'u kunoo isuma ammaa kanarraa kaase jechuudha. Hanga sa'aatii kanatti halkan keessaa akka achitti naannoo hanga sa'aatii bari'ee sa'aatii 9. Akka biyya kanaatti garuu sa'aatii 3 waanuma akkasitti cinaachi koo lafa ga'a jechuudha. Otoo hin taa'in utuun dhaabatiin utuun deemu ooleen jechuudha. Sanuma irratti egaa Waaqayyo haa ulfaatu, kan jabina sanaa kenne Waaqayyoodha. Achi booda hojii kana otuman hojjedhu ammas kanuma irratti immoo hojii dabalata wayii mana nyaataan bananaan jettee mana keessatti ati nyaata qopheessi ani immoo bakkeetti geesseen gurguranaan jettee akkasittiin jireenya natti hadheessite jechuudha dubartiin kuni. Achi boodaan isa mana keessaa iyyuu dadhabeen jira waan ta'eedhaaf isa bakkeetti gurguramu kana hin dandeenye. Gaafa isheen akkas naan jettu yoo xiqqaate gara 7 moo 6 gaafa sagaleen karaa keessaniin natti dubbatamu kana 7 waan akkasii hojjedhee 7 ga'eera natti fakkaata. Nyaatuma isheen bakkeetti haaraa bante kanayyuu jechuudha. Dhumarratti nan dadhabee kaleen koo baay'ee na dhukkube. Garaan koo waa'ee garaa kanaallee yeroo baay'ee na hin dubbattu naa kadhattaniittus. Achi booda gaafa kaleen kun na dadhabu hojii kanarra nan baadhee murteesse. Guyyaa sana baay'ee gaddaan oole jechuudha. Maaliif hojiin kan biraa yoon hojii sanarra bahe hojii kan biraa hin argadhu, hojiin hin jiru waan ta'eedhaaf achirra taa'uufis immoo natti ulfaate. Waaqayyooti kana argi jedheetuma baay'ee tokko gaddaa ooleetan galgala laayifii irratti isin argee. Dhugaadha Waaqayyo natti dubbata jedhee hin dhufne ani garuu akkasumatti sagalee masin irratti dubbataa jirtanitti ameeniin jedhee. Achi booda maqaa koo waamtaniitu waan dhiibaa jirtu tokko qabda. Dhiibi jabaadhuuti, abdiin kutiin dhiibi jabaadhuuti, injifannoon kanuma keetii jettanii dubbattan jechuudha. Dhugaa Waaqayyooti. Namni dubbii kana beeku nama 2tu jira sagantaa sana keessa. Ana maleeyyuu jechuudha. Hiriyyaan koo nama 2tu jiru kanan ittiin haasa'ee duubaan guyyaasaa boo'ee itti mataa oole nama 2 jiru jechuudha sagantaa kana keessa anumti sheerii godheefi jechuudha. Achi booddee bakka hojiima kanadha wantan dhiibaa jirus wanti natti ulfaates wantan irraan baadhee murteesses hojiima kanadha waan ta'eef immoo ammas goddanyaa amti koo argite Waaqayyoolleen argee gadda keef caba kee Waaqayyo argeera bakka obsiinaan jette keessaan naa dawwalte jechuudha. Achi booddee bakka Waaqayyo baay'inaan hin jenne obsii isin natti dubbattanii jechuudha. 7 goone Waaqayyo dubbate otoo 7 miti guyyaa 10 waan akkasii hojjetteetti natti fakkaata. Achi booda waanuma isheen qodaa guurrattee deebitee dhuftuun argee
Maalidha kun jennaan bakka nyaanni inni bakkee hafee jiraatte maaliif jennaan nan kasaaree naan jette. Yesuus gooftaa dheedheetuma nani achii booda dhiisee abdii kutannaa sana keessaa ba'ee hojii koo isa duraanitti fufee inni isheen narratti dabalte sun narraa dhaabbate achumaan kasaaratti deebite. Waaqayyoo galataa argatu dhugaadhaa utuu inni immoo abdii naa ta'e gaafa sana natti hin dubbanne ta'ee dhugaadhaa hojii sana gadi lakkisuufan deema. Galgala sinnatti dubbattan nan barumtamaa sana nan ba'aadhee murteesseen taa'aa jira ture jechuudha. Yeroo koo wajjiniin wal naaf hin himtin jenne kanumaafidha. Ammallee Waaqayyo ayyaana isaa daddabalee sinirra haa kaa'u. Ayyaana isaa sinirraa hin fudhatin itti siniif haa dabaluun siniin jedha nama Waaqayyoo. Dhugaadha mul'ata addaatiin sinirra jiru. Dhugaa Waaqayyooti amma yoonaatti kanan baay'ee dinqifadhu jechuudha. Wanti sin natti dubbattan keessaa wanti tokko jechuudha. Wanti dogongora qabu hin jiru. Dhugaa masaa Waaqayyo akka waan isin na bira jirtanii jireenya ani keessa jiru argitaniittidha yeroo baay'ee wanti sin dubbattan jechuudha. Waaqayyo